أما ملاملتمان إيش خيسيرتي بيرو خيسيرتي ريبلولان خيس ملاملتمان بيرو خيس يو جبات نمني موتوما خنا في الراجي جيرو بربادمو موتوما خنا ترسيفة شو برباد جبرت الكاسة يوم موتوما أما إبشان خفلي جي جبوسه إني خماشم قدرتي جبوفته خما أفوري في إبشان إبرت هم بفتيتي بانكي سد ديبوزيت قدرتي إبشان موتوما جتو جاي ساجة سانو إبشان سنراو درغو سامورته درغو جتو تساموري سيجله meeshaalee kanaaf itti nu barbaachisan jaanii 500 sanuu mureeti 200 mafaatti geessaa jechuudha. Ifii kuma afurii fi 500 jabeeffateen sinje. Sigale. Okay, osoo khaadireen teetu ozoon qabsoon keessa kanaa jirtu wanni ati alaa dhabamsiisee itti hijibdu maal? Bar wabo marroon bar bakka ati itti fincaantuuf bakka ati itti udaantu si beeka waan ati edanu nyaachuu boru nyaata si qophaa'u jiru bar nyaata kanaa qophaa'u jira beekaa bar maaliif ichi keeysaa nama qabaa kana qulqulleessi wanni nuti durarra wallolle kanumaaf hattuu taneef keeysaa yaase edda mootii hattuu taate bakka anu wajji gabbee hattuu komachuu seenee jechuudha. Hanna qayyimas mar parlama rabbe yabo firraw laifiti yarratin se afera khotun jenka wajji arabsina hattu tane danatis akkuma khiyawa tarkan firra fudachun dandeesu abiyi kheen firraw wajji arabsina tota kana khottu jeetin invite erge fisigale busy jiran se jabuti jira gaaf inkasu male Gafan invite ergeef san khottu bakka firraw mi asir rabbaniga ya ummata oromo hattum biyya balleesite jenne ati nuti muumichi ministeeraati jenne sitti mujjir ati ho eenyutti mujjirta sigale hintantayam biitti corruptionan gartee masama baddi bataabbatamte biitti gartee prezidantiin hoteela jaarratu Amerika biyya keessatti prezidantiin akkamitti hoteela jaarame me tinga kurim la hanga samuduutu la prezidantiin sila akka wayyaanee sanin markaba fa business gurguddoo akka gartee UK maaliga EU Dubai kanafa businessota gurguddoo akkasii keessatti nama saa galchee sossoota jedhu hoteela jaara keenya Way billodi ya billizikinayeti ya way hoteela jaaree taa'e hoteela keessa namni zinaa godhu kana jaaree taa'e siya ya boromun nu maqaan hoteela bar diasporaan tokko anamma yooni jaarrachuu danda'u Egale dalaguma lamaan dalagadda hoteela isa caaluun jaaruu danda'a sigale akkami so waan akkana biyya bulchaa sigale sila bar amma prezidanti amma wayyaaneen hingarre khaadireen isaaniitu miliyoona meeqa sossoofti bo bar markaba faa sossoosu jiraan garre huggi hatta waan akkanaan hattani mina hinan nagar mandesaanti ummata miskinarra NGO'n USC food servicing qoftiin biliyoona dollar biliyoona meeqa galchichi keessa biliyoona kanam fuutani kun harka keessa jira bar asii dachii gurgurataa'e prezidantiin na wajjiin taa'e dallala dawwale aba dachiin buraayyuu sun gurguramte hayaada fi khara sulultaa deem jaan sigal miskina buqqisa taa'e biyyattiin tun bar doolaara biliyoona meeqaa seenaa bar biyyasa doolaara biliyoona seenu kana bar itti gaafatamaan isinii bar al dayyuusu kulli shay'in min al mashaqqaa jaabara rabbi sigale hoolaa fi dayyuusni waan harkaa qabuun harkuu dhibdee si kaa'u malee jaabara waa takka natti mootummaa tanaawuni qabnaa hin beekanii bar aboo ati prezidanti moo itti gaafatamaa paartiiti moo itti gaafatamaa poolisaati moo addaanuun beekan sigale
taa'eeti haadireet dawwalee dachiisan gurgurii jaan siigale. Bar qabeenyi guddaan dahabni bahee maarree ta'ee biizinasa gurguddaa kaargoo addunyaa tana sossoosuu dandeessaa bara siigale. Biizinasoota gurguddaa warra Naayijeeriyaa kana wajji walitti hidhattee warra ooyila sossoosu gurguddaa kana wajji sossoosuu dandeessa. Inni taa'ee shaggar jaaree asii dachii miskiinaa gurgura siigale. Bakka Niiyorkiin isaa Finfinnee dhufnaan Finfinneetti hoteela jaarraan Niiyorkitti kawaan addunyaa guutuu qoxaaxaree taa'ee abbaan barbaadde waan feetee fidda malee harka sirraa murra jaa taa'e. Bar yoo hoteela Sambombii takkachi darban ganaa maalla inni baankii inni qabu hin jiru. Siigale osoon nama akkanaatiin bulu jirtu. Osoon kaadiree akkanaatiin bulu jirtu. Mee wabootam dhabamsiifta. Waboo jechuun bar uummata sirna qabu. Jaalannee jibbinee aabaa jechuun kun bar haadarra deeman qabanii sirna jechuu siigale. Ummata sirnan qabne ummata taa'ee bar ati namni ati bulchitu nama pirezidaantiin hoteela jaarratu hoteela jaaru aboo kana hunda firraa kaas yaa'oo maqaa usi balleessa nuti bare edaan isumaatu naa jaaraa jaanii abbaan guddaan hattuudha edaan kanumatti himu jirru kan qiyaamaan nu qabatte sigale yaaboo abalu kunu ummata sirra kaasu jira yaaboo abalu kunu amma shaneen haa qoratamtu jedhaniiti gabbuusa waraqaa gaaf tokko isiniif hima shaneen caasaa keessa jirtu haa qulqullooytu jedhanii gabbuusan kan itti gabbuusan kun mataa isaatiifuu jara akkam godhe namuma gartee Abiyyi wajji dhaabbatee shanee tana balleessuu fedhu qaqqabu seenee jechuudha qaqqabu isare qulfirra isa keeysee shanee qabii jettaan hattuu qabii jettaan akkamit dandeemti bar hujii maraatu gartee hujii maraatu an takkaa hujii akkasii ta hojjetamtu hujii maraatu malee rabbiin agarsiisee hin beeku siigale hujii maraatu tan jarri keenya sun dalaguu ture siigale bar yaaboo waan nuti keessa turre bar osoo rabbii isin beeksisee gaafa bilziqinaa keessa turre san qiyaamuma rabbii tanaan dubba'u ture qiyaamuma rabbi amma asii riippoortii itti kenne edaan kan nuti jaalmarroo jennee riippoortii jaalmarroon ichi jira jennee riippoortii itti kennu nu kun edaan marrumaa uummataan isa igale edaan marruma riippoortii kennu jira farakataan marroon du'ee jaanuun jira igale marroon du'ee maaliif akka namni badhaadhinaaf waa dubbatu kun dubbiin isaanii fudhataman qabu haga irraa dubbiin sun nu jala deemu jirti bar awa marroon du'e isin jettan isaan ma bahee nuun jechuu jirani bar edaan marrumaa biiroo taa'ee kana nuun jechuu jira way sigale marroon du'e nuun jaa maalif false information in ummat hawaasa biratti gartee fudhatama kheel dhorka gassibuusa wanne ati jettu waay amma duraaw kana jani barboof numaas memma nama bilziqinaaf Abiyyi kana akkanaan godhuu deema yoo inni je namni amanu ni jiram warramma bilziqinaa si dubbatu namicha keenya tokko fa kharabbitti fedhe tokko khasirra taayituma abbichu jecha ol kan namni jala dubbatu hunjirre tokko siya amma inni waan fedhe asirra bahee yoo dubbate namni dubbisaa gurra kanan naqatu ni jira sigale akka sigooteeti hawaasa biratti waan mizaanan qabne sigooti sigale maaliif ichi taa'ee sirra dalagu jira jechuudha ichi taa'ee sirra dalagu jira gaafa kaan wabo dhooyinaa jedhanii kaan waboo yoo dha'uu barbaadde bosonatti hin barbaadini waboon biirootee jala jirti dura biiroo keessaa dha'ii jenne edaan kanummaan waboo biiroo keessaa dha'ii jechuun kun jirruun kunu waboo kan ittiin jirru kunuu jiru takka dubbina kana isin qabateen beeytime wanni kanu qabatee kun isin qabateen be hattuu himtanii ni beeytanii takka bar hoggiin wajji fiigu nama kana waa hate jettee yaaddu
amma dhabamsiifna amma qulqulleessina kana hacaasaa balleesse kana hagartee jijjiirama dhufi kana fuulduratti tarkaanfachiisuu nu dhoorke amma likkiisiin magalti sheekka abbuta galatoomi informeeshina kana nuu kennu abaluu galatoomi informeeshina kana nuu kennu edaan nuti hattu gabaasa galchuu jirra sigalee qiyaaman gara aboo fuudha tarkaanfii fudhatanii maarree goone fudhannee gaaf tokko rabbiin uhaasee namicha tokko amma maqaa isaan dha'u mana murtii keessa jira sigalee suuraa jaalmarroo kana kaayyatee ta'a yaaboo bar namichi suuraa jaalmarroo kaayyatu kuni bara abaluuyii jenneetti pirezidaantii bakka akkanaatii bar jenneetti sigalee akkam godhan duraan namichi aangoon isaa jala kana turte aangoo isaa haay godhan haay sabo maaltu angaafasuma maaltu deemaa antiyaan ji'uuti huulii ta'e jabeeffadhu jee namichi an eegaa guyyaa sakkanuma laaleetumaan sa'eedaan jara hin jirra sigalee jee sigalee yaa obboleessoo ammaan wanniin kan hunda haasee faarsee bulaa fi beekama yaa faarsee bulaa fi suuta deemati anaasiin jee jarri wal quba qaba namni wal dha'u jiruu sin jiru kadhumu jiru ummata keenya miskiina waa takka argaan qabne akka hiyyaa fi keetitti huulii isaa dalagatee galu gartee santu dhumaa jira malee jarri waa takka ifi wal quba qaban kasi goone gartee waliin jennu walitti duwwalan enjoy godha waliin kufla waliin taphachaa amma shanyiin muka jira jaan deengadde isa ture hoteela bishooftuu keessan turre kana hundoo quba qabdanii eegale bishooftuu keessan turre diinni isaanii guddaan eenyu irratti xiyyeeffatan ni beekta akka isaan eegga marroon ammoo gartee warri caasaan isaa very strong hanga biyya alaa kanatti caasaa jabaa qabaa jechuudha nama meeqa facaasee ofirraa dhorke anarraa eegalii dhukkeenurraa kaase ilkeenurraa caccabsee namicha san sigalee anni hin beeka sirriitti hin beeka itti qabsaa'eetti hin beeka nama hadiida sigalee sanii nama akkanaa kana laala hedduu soofti seetanii warroottan itti utaaltaniis akka ilkeenurraa yaatetti ilkeen isinirraa yaa'een faarsee bulaa hiyyaan isiniin gorsa amma isin haaraya muuxannoo qabdan nuti warra muuxannoo isin dura qabu sigalee nuti warra muuxannoo isin dura qabu namni nama muuxannoo qaburraa waa barata nurraa waa baradha sigalee nurraa eenyu duuluu qabnaa sheekka abbutaa mee nama duuluu feena eenyu duuluu qabnaa jaati laala hungurbaan kalloo bineensaa baasee jira gurbaan marroo jaanii kalloo bineensaa amma deengadda jeefne janiin garre ziginnaan dirooyinii marroo dooyine an dirooyinummaan sunuu namichanii dhawaa yoo harke jeeti dirooyinuma sanuu kachi taa'ee balaliisu bar meebi ilmaateera isaati maaltu beeka maallaqaa biyyi namni qabu eenyu akka ta'e yoo beekta ilma dubrii marrooti sigalee daalachi xiyyaasii bahee areeda dheereessee marroo hattuu miitiqishoo hattuu abiyyi utti haaraa jechuudha nama garii wallaahi abiyyi silaa harkee nan deeggarin kiyyaa nama akkana deeggaruun fedhu jee lolaan sigalee ani waa hunda harkeetiin astoofurullaa ilaziim jee animma jaawarii obboleessa kiyya marroon obboleessa kiyya abiyyi obboleessa kiyya hundi isaanii obboleeyyan kiyya sigalee adeeroo qaldiin hin jiru sigalee namni filimaan ammaa booda narratti hin dhiqu allaal warra gammoojjiiti nama aananiin guddate namni aananiin guddate hedduu sin rakkisu wayii daftee dubbiin galtiif sigalee daftee dubbiin galtiif saniifuu dhaamsaan isinii dhaama milishoota keenya miskiinota keenya laal isin tokko waboo waan isin baafte dhageessanii dhiitee kufa caljaanii kan isin dura dhaabbatan isin dhiittanii kuftanii bar kan isin dhiittan sun hin kufne maqaa keessanii beeytanii dhiitee kufa irra gaxaanaa maqaa jechuu addunyaa tanarra
الدنيا تنرى أنا كده بتيونا ديتي خفت أنشال مجيون سلال الرجدي مكاتي ديتي خفاي سنباسن جري تركان في اللي سن رفلتشون برباد جري مو ديغخي سن ترغو برباد وبون اتشدمتي إيفتي خناجي يسيسوك أبو موتوما مكلاكيا إسنك آما موتوما نما ولو لفا بيرا في بيرا ولو لفا نما وسنر ولو لفا سيقال نجرامي نما جبري دلقو خفلو دي دفا سيقال نما جبري دلقو خفلو دي دفا نما قرتي منس همسامي بنفا وانا كناتر دلقا ilmaan keessan guddifadha wabootti qawweechi dhukaafna jettanii waboo warra mootummaa warra leenjii qaba yoogaa waraanni dhugaa waraanni kun waraanuma gartee wanni leenjii ta'e waraana leenjii qaba waan gartee waan kanaaf oolchu itti qophaa'ee jira yoo barbaade amma dheengadda jaldu keessan maal godhan makalaakiyaa kararraa kaasanii waboo fixee janii ummata khakhaasuuf ummata waboo jibbisiifna janii barakka isaanitti bar siyaasaa rakhisha takka sigalee siyaasaa xiqqoo rakhisha takka waboon arra dhiisi arra gaafa namni viidiyoodhaan jara kana laalu jiru dhiisi bara dukkanaa san baddannotti waan godhan isiniif hin himu by the way opinion ni beeti filima san isaanumaa dalage namni hin beekne yoo jiraate numaan dubbadda jeeti Abaotu amara qaqqale janii ifumaa qalanii hallayya guuraniiti dookimantarii dalaganii abao ummata jibbisiifnaa janii ummanni daranuu jaalataa jechuudha sigale wanni kun waan haqarra jaaru sigale wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh wanni kun waan haqarra jaarame waan sabaa kana hin gurgurtuu ummanni lal Abaon durummaa Oromoo isaantu balleeyse Oromoon abao osomma mililik abaon qabattee dhufte Oromoon ni fudhatti waan badduu Oromootiin fidduu sammuun Oromoo xiqqaa guddaan amanee jira abao sigale feetu jaaladhu sigale feetu jaaladhu feetu dhiisi feetu jaaladhu feetu dhiisi saniifu abao amma abao nama jibbisiifna jettee milishaa miskiina takka nyaateetu qaranka kagaraa nama nyaatu kan waboonu dhiitee kuf waboonu zuu dhabamsiisuu fedhe milishaan akkana muka jala rafaan maaliifi milishaa bakka birootti hin dhukaafne milishu majaldu ko fuddu haza wabo milishaanis adabadda isin humna namni kun sadarka wallo labar hay nama muha khaysa taaye saayibni saa bineensa qalkanii guyyaa bineensa kana aree qalatee nyaate alaamumata na baratu ati jimaa nyaate takkaafar sootee tuttuutee kana dura dhaabbatta buleeyso hay maal قيامان سكبت مال يا ديتي خفاخين هاي أما تدوتي سلا أسو موتمان سيدي مجراتي أتي مسينساتي قامساتي إبسا قداتوكو كومينيكيشن توكو سيباسي ميديان توكو سرا دبتي نما إلمان أرومو خنانو لغيمتي سرا إيو جرائي يا مليشا ani hujite si lakkaayiti jira gibira guuru nama wasanarra wallole hidu sigale hidu ati dalagaan te wobo wajjole dhuhaasu miti sigale kana humna isaa oli yoo barbaaddate hatti fidatu lafarraa isin xaraguu deem dhiiga keessaniin daldalanii ummata kakaasu barab namni kakaa'uuf hin jiru guru eenyu ko godhe ummanni biyyattiini beekaa eenyu ko waan kana godhu jiru eenyu ko ummata kana fixe ana caalaa ummannichi lafarra jiru sunni beekanii jechuudha sodaatanii usan malee
sodaatanii usaa jiran malee ummanni sirri beekaa jechuudha tolchee beekaa jechuudha. Osoon ummata biraa kanatti amanamummaa dhabdee jirtu dhaabbadheetii woboo dhabamsiise jechuun milishaa keenya xixiqqaa kana ficcisiisuu yoo taate malee woboon dhabamtu hin jirtu. Woboon ka dhabamsiiftuun yoo woboo dhabamsiisuu barbaadde ansiifiin hima. Woboo dhabamsiisuu barbaadde gaafii Oromoo deebisi. Meena aman anumaa waan beeyna kana dhageeffadhu abiyyi keenya yaa dandaarraa keenya dhageeffadhu mee afaanuma Oromoo afaan federaalaa godhi. Finfinnuma tana magaalaa gudditti Oromiyaa godhi. Woboon xiqqaachaatuma deemti malee guddachaa hin deemu. Gibiraa fi gidiraa uummatarra keessa kana kaasi. Digale. Namni gibira kafaluu dadhabee maraatu jiraan. Gaafii Oromoo osoon hin deebifne. Waan Oromoon hin barbaanne osoon Oromoo irratti ooftu. Akkamiin woboon dhabamuu dhiisi woboo guddisu jirta malee dhabamsiiftaa mee gaafii.